yeroo ammaa Jawaar Mohaammed interviyuu Reeyot miidiyaa waliin taasiseen daa'imman waggaa lamaa gadii filannoo akka filatan mootummaan dirqisiisaa jira jedheera. Amma akka dhugaatee ulfaata ta'us daa'imman waggaa lamaatiif akkamitti kaardiin filannoo kennamaa mee dura haasawaasaa dhaggeeffanna. ኦሮሚያ ውስጥ ካርድ ካልወሰድክ ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወር ራሱ አትችልም። የሚምታታ ነገር የሚያደርጉት ለምሳሌ ፎቶ ለጥፌ ነበር። አይ ዶንት ኖ ካየው የኤሌመንተሪ ተማሪዎች የአምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛ ክፍል ተማሪዎችን አስወስዷቸዋል። አንድ ሰው ነገረኝ። ምንድነው ያለኝ? ካርድ ካልወሰድክ አሉት። ሱቅ አለው ሰውየው እና ካርድ ያው ሱቁን ከሚዘጉበት ሊዘጋ ነው። ሱቁን ከሚዘጉበት ሲሄድ ስንት ልጆች አሉ አሉት። 5 ከሚስትየው 6 ከአንተ ጋር 7 ካርድ ነው አስሞልቶ የሰጡት። ትንሿ ልጅ 2 ዓመት ደበለታን ሞ ሞቱማን ሙች ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኢላልቺ ሳኒ አንጎራት ቀበን ጉባራ ከከነሜፍ ዋቀራ አከሙ ደመን ኦፍ ጎዳኒ ተፍላሉ ጀዳኒሩ mootummaaleen darban kan aangoon keenya gaararraa jedhan haala isaan ittiin uummata bulchaa turan ni beekama. Yeroo ammaa kana garuu paartileen arfan duraan olaantummaa qaban biyya keessatti paartilee kaan aggaarii yookaan tumsitoota jedhaman keessumaayyuu Somaalee, Affaar, Hararii kana kan walitti qabatan akka mootummaa biyyaalessaa keessatti qooda fudhatan akka diisishinii garaagaraa murtoo garaagaraa keessatti qooda fudhatan ta'ee jira. Kun immoo jecha kanaan kan wal faalleessu fakkaata. Garuu Jawaar akkas jechuudhaan aangoo muummicha ministeeraa ibsee jira እና አብይ ራሱን በኢትዮጵያ የአምላክ ተወካይ አድርጎ ነው የሚያየው። አንድ ይሄ በጣም በረዳት አስፈላጊ ነው። ኢትስ ዲፍረንት ፍሮም ሌላ ከሴክ እንታኑ waa'ee fonqolcha Oromiyaati. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa yoo danda'e Oromiyaa fonqolchuu Itoophiyaarraa jechaadha. Oromiyaa muruu yoo dadhabe immoo bashaashaa muruu barbaada jedhaniiru. Bashaashaan muramtee biyya akkamitti taati sana Jawaartu deebisaa. Haa ta'ullee malee kaayyoon muummicha ministeeraa biyya muruudha moo biyya tokko gochuudha. Yeroo baay'ee irratti duulamaa kan tureef irratti qabsaa'amaa kan tureef duul irratti geggeeffamaa kan tureef kana yeroo naasoo garuu ani muummicha ministeeraa deeggara muummicha ministeeraa ta'ee osoo hin taane yaada isaanii kanan fudhadhu nan qabaa kanan hin fudhanne nan qabaa. Garuu yeroo tokko tokko komii yeroo komatamu wanna fakkaatu komatamuudha. Eenyutu siyaasa isaa keessatti eenyutu maanifeestoo isaa keessatti Oromiyaa murra jedhee barreessee sadii godhaaf immoo eenyutu ka'e kan jedhu ifaadha. Garuu Jawaar muummicha ministeeraa Oromiyaa muruu yoo Oromiyaa dadhabe bashaashaa mura jedheera. Kanas dhaggeeffame. አማጺ አዲስ አበባ ቢገባ ኦሮሚያ በላይ የሆነ ቦታ ፈልጎ መሽቆ ኦሮሚያን ይገነጥላል። አብይ ከባሰ በሻሻን ይገነጥላል። that's his view. Walumaa galatti siyaasni biyya keenya keessa jiru namoota dhuunfaa irratti kan xiyyeeffatedha. Ilaalcha isaanii haala bulchiinsa isaanii osoo hin taane namoota dhuunfaa taargeet kan godhe namoota dhuunfaa irratti kan xiyyeeffatedha. Namoota dhuunfaa irra ceenee sabummaa irra ceenee amantaa irra ceenee gandummaa irra ceenee yaadaan kan wal falminu yoo ta'e qofa biyya kan guddisuu dandeenyu. Yaadaan wal falmuu ilaalcha walii namummaa walii kabajuu barbaachisaadha. Amma garaagarummaa yaadaa hin jiraannetti amma wal kabajuun hin jiraannetti siyaasni guddachuu hin danda'u. Kanaaf nama dhuunfaa irratti xiyyeeffachuu irra yaada siyaasa poolisii isaanii irrattu yoo xiyyeeffataman
biyyas guddisuu dandeenya, uummatas jijjiiruu dandeenya kan jedhu yaada qabaa. Nagaatti.